Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Salaalee kaaba shaggarri dhaabuu abboototti waraanni bilisummaa Oromoodha. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin guyyaa har'aan tana lola gurguddaa gaggeessaa kan oole ammoo lola kanaan injifannoo guddoo argachuu kan beeksise WBO'n humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii fixuudhaan hidhannoowwan gurguddoo irraa hiikkatee akka jiruu fi qawwee akka dishqaa dabalatee meeshaa hedduu fi uffata humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoodha himee jira. Salaalee kaaba shaggar dhaabuu abbootetti humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad diiramaan ka'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf gandoota garagaraatti kan bobba'an ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n dursuudhaan qophiin eeggachaa kan ture humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti tarkaanfii ilaaleessaa fudhateen ajajoota waraanaa ol'aanoo dabalatee humna addaa Oromiyaatii fi raayyaa biyyattiidha humnoota wal makootaa yookaan ammoo humnoota waloo jechuun kan beekaman akkasumatti kan humni addaa naannoo Amaaraa keessatti hirmaate kana birgeedii tokko ol barbadeessee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaaba shaggar beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa jiddu galeessatti gaggeessaa jiru kanaan magaalaa guddoo Finfinneetti dhiyaatee akka jiru kan beeksise mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo yeroo waraanichi saffisa guddaan adeemaa jiruu fi waraana kana dura dhaabbachuu dadhabee ammoo haleellaa qilleensarra raawwachaa jiru kanattis waraanichaa wajjin mari'achuun nun barbaachisu waraanichis hogganaa hin qabu humna waliif hin galle humna kana waliin gattaanii mari'achuun hin barbaachisu jechuudhaan waraanichaa wajjin mari'achuuf akka hin jirre beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo gama isaatiin lolicha itti fufuuf akka jiru kan beeksise iddoowwan garagaraattis guyyaa har'aan tana tarkaanfii jabduu fudhachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Wallagga Baakiramutti uummataa fi humna addaa poolisii Oromiyaadha humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin marfamanii turan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n itti cabsuudhaan Wallagga Baakiramutti uummataa fi poolisii humna addaa hedduu isaanii marfata humna finxaaleeyyii Amaaraa keessaa kan baase ammoo humni mootummaa Abiyyi Ahmad finxaaleeyyii Amaaraatiif dirmatan hedduun isaaniitis konkolaataa hedduudhaanis gara Wallagga Baakiramutti imalaa jiraachuun kan himamu. Wallagga Baakiramutti kanaan duras finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo hedduu badii tokko malee oromummaa isaaniitiif lubbuu galaafachaa kan turanii fi qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessuudhaan hedduu saamaa kan turan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n saba koof nan jira kan jedhee fi akkasuma ammoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif qabsaawaa kan jiru Wallagga Baakiramutti bakka uummataa fi humna addaa poolisii Oromiyaatti finxaaleeyyiin Amaaraa fannoo wajjin ta'uudhaan ammoo itti marsanii turanitti waraanichi cabsee marfata keessaa uummataa fi humna addaa Oromiyaadhaa kan baase humni addaa Oromiyaa danuunis waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii laachuudhaan waraana bilisummaa Oromootii wajjin finxaaleeyyii rukutaa jiraachuun kan himamu. Mootummaan Abiyyi Ahmad kanaan muddamsu jabduu keessa kan gale ammoo bakka silaa uummataaf dirmachuu qabu finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo ammaan tana waraana bilisummaa Oromoodhaan waan rukutamteef jecha finxaaleeyyii Amaaraatiif dirmachuu raayyaa biyyattiitii fi humnoota waloo kan jedhaman humna addaa Amaaraatii fi kanneen biroo kan of keessaa qaban gara Wallagga Baakiramuttis yoo ergu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi humni addaa poolisiin Oromiyaadhaan waliin ta'uudhaan ofirra ittisaa akka jiranii fi injifannoo gurguddoos gonfachaa akka jirantu himamee jira. Oromiyaa bakkoota garagaraatti lolli guddaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ammaatti gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gama isaatiin injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksisu iddoowwan murteessoo qabachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu kan himu. Humnoonni biroo ammoo Oromiyaa keessa kan galan yoo ta'e Oromiyaan bakka awwaalcha isaaniitti dikee Oromiyaa ta'an jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaaleessaa fi akkaan jabduu taate kana booddees fudhachuuf akka jiru beeksisee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n humna wal dhagee gurmaa'ee deemu waan hin taaneef mootummaan marii araaraa waliin ta'uu hin danda'u jedha mootummaan Oromiyaadhaa ibsa baaseen.
dhimma kanarratti dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii kennanii mootummaa nagaa waan hin barbaanneef olola haaraa uume malee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ijaarsaa fi hoggansa qindaa qaba amma mootummaan adda bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin mari'atee WBO waliin ta'uu dhiisuudhaaf sababbii haaraa uume jechuudhaan dubbii mootummaadhaaf fudhatama dhabsiisanii jiru. Dubbii himaa WBO Odaa Tarbiidhaa dabaluudhaanis gama mootummaatiin nagaadhaaf waamichi dhiyaates akka hin jirre kan himan mootummaan gargaarsa namummaatiif ammoo waraana dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate fudhachuu dhiisuu isaatis yaadachiisee jira. Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru lammiilee nagaa kuma dhibbaan lakkaa'aman buqqisuu fi hojiiwwan gargaarsa namummaa irratti ammoo dhiibbaa geessisuus itti fufee jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namummaa Ochaan ibsa tibbana baaseen ammoo rakkoo nageenya Oromiyaatti adeemaa jiruun lammiileen kuma dhibbaan lakkaa'aman buqqa'uu kan hime ammoo walitti bu'insinis itti fufee jira. Lakkoofsi kun ammoo dabaluu akka danda'uu fi sochii gargaarsa namummaa irrattis ammoo dhiibbaa uume akka jiru kan beeksise. Akkasumas lolli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru waan ammaateef deeggarsaaf uummata dhaqqabu rakkisaa ta'uu himee jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namummaa Ochaan rakkoon nageenya Oromiyaa keessa hanga waraana kaaba biyyattii dhiyoo ammoo waliigaltee nagaa raawwate xiyyeeffannoo addunyaatis hin arganne jechuun komiin gurguddaan ka'aa jira. Walumaa galatti gargaarsi nyaataa buqqaatota dhiyeenya kana buqqaan Wallaggarraa 700 olii fi buqqaatota 60 ol ammoo godina Gujii keessatti argamaniif fedhii jalqabaatee itti fufee jira jedha Ochaan. Waraanni lixa Oromiyaa keessatti ammaatee sochii namummaa baha Beenishaangul Gumuz keessatti ammoo dhiibbaa uumee jira kan jedhan onkololeessa 31 irraa eegalee daandiin guddichi Asoosaa Finfinneedhaa waan cufameef dhiyeessii gargaarsa namoomaa fi daldala irratti danqaa uumuun buqqaatota naannichaa tilmaamaan 200,000 fi baqattoota 76,000 irratti dhiibbaa uumee jiras jedhamee jira. Bilisiginnaan bakka lamatti gargar dhoohu Taayyeen sarara diimaa jechuudhaan akeekanii. Miseensonni gumii faarsitoota otuma gadadoo uummataa arganuu ammoo sirna dhalchiisaa jirra obsaa jedhanii foolatu kan jedhan Taayyeen jidduutti ammoo sirnuma ofii ganaa dhalata jedhan utubuudhaaf guyyatti 9 faarfatu jechuudhaan. Oppiidoo yookaan cundhuura Oromiyaa dhukkee irraa kaasuudhaan bifa kanaan kan dubbatan Taayyeen garuu ammoo sirni seeraa fi hojmaataa malee faaruu fi gabaasa sobaatiinis hin dhalatu jechuudhaan Taayyeen dubbii jajjabduu dubbatan. Sirni kun ammoo yoo dhalatellee hin guddatu kan jaan Taayyeen maaliif ammoo dhukkuba dawaa seetu jechuudhaanis dubbii jajjabduu dubbatanii jiru. Akka paartiitti waadaan gaafa filannoodhaa seenne heera seeraa fi hojmaataan jaarmiyaalee jajjaboo ijaaruu akka teehoo ni dagattammoo beekaa waakkattu jechuudhaan waahillansaa akkuma isaatti Oromoo ganuudhaan gadadoodhaa fi gadda keessatti gateef gaafii deebii hin qabne kan dhiyeessan Taayyeen hundaafuu seenaa keenyas akkan daganne kan jaan Taayyeen akka ofiillee ammoo akkanun seene jechuudhaan Taayyeen Oppiidoo cundhuurotas akeekkachiisanii jiru. Ibidda keessa baanee dhufne kan jaan Taayyeen gaafa mooyyaalee akka sabaaf jecha malee ammoo jirus hin jibbine. Taayyeen nuti ammoo dhugaadhaa fi qajeeltoodhaaf malee qoosaa fi biddeenaaf ammoo takkaatis hin qabsoofne jechuudhaan qulqulluu of fakkeessuudhaan waahillansaa kan wal gananiin Shimallis Abdiisaa dabalatee Addisuu Araggaa fi warra ammoo qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu qabna jechuudhaan Oromoo fixuudhaaf murteeffate hojiitti jiru. Kan akka Fiqaaduu Tasammaatii fi Awwaluu Abdii Taayyeen jarri isa ganuu erga ifatti hubatee booda ammoo keessaa qabsaa'ota sabaa yookaan nama quuqama sabaa qabu fakkaachuudhaan sarara diimaa jechuudhaan ammoo Taayyeen toora feesbuukii isaanii irratti waa dubbatanii jiru. Jalqabarraayyuu ammoo wabiin biyyaa fi uummataa heeraa fi seera ta'u onnee guutuudhaan amanne kan jaan Taayyeen heeraa fi seerri yeroo ammaan tana isaan kun maali abjuu keessa jiran Taayyeen jechuudhaan namoonni hedduunis qeeqaa jiru. Jibbaaf otoon taane ammoo qajeeltoo kanaaf jecha nama
Madanuu wajjin walitti buune jechuudhaan wal dhabdee isaa fi Shimallis Abdiisaa Cunduraa fi Fiqaadu Tasammaa jidduu jirtu ifatti yoo baasan ammoo Taayyeen qajeeltoon kun ammoo cabnaan homtuu hin hafne murtii heeraan alaa ammoo raawwatuunis waan hin taane heerri seerrii fi hojmaanni ammoo sarara diimaadha jechuudhaan Taayyeen dubbatanii jiru.